beekanu achiin deebanii miidiyaa guddifachuuf haa ta'u fooloo barbaadaa ta'u waan isaan fedhan hin beeku poostii godhaa turan. Keessi isaanii rabbi beekaa garuu wallahi akka bilbila baneen kana dhagee obboleessi khiyyana dubbisuu dadhabee Itoophiyaa dawwalee jechuudha. Adaraa rabbi maatii akkana waliin godina ana qofarratti waan tahaa jiru miti nama dura dirahaa jira rabbi sodaadha osoo niif informationa dhugaan fudhanne maatii nama hamileen businaa dawwalee isaan nu yaadanii dubbisuu hin dandeenyu kajirru mana hidhaatii bilbila hin qabnu waan akkanaa kanarraa fagaatuma jaanii itti dhama waan biraa takka waan hin jiru qabu. Ittini malee miidiyaatti nama amman danda'e amma eenyu mataa kiyya tiktaaki mataa kiyya irra nan galaa gizeen nan galee nan dhageessisa sagalee kan waan ganamni na dhagayetti ittini mamaa rakkoon qabu. Abshir hin baatan hundi keessan achitti naftanu manadhaaf mana fincaanitti nafan jedhani inuma bahan namni waan hundumaafuyyuu abdiin kutuun gaarii miti achi keessa ammoo huyyuma muraasa amma kararra caalu hidhamtaniirtu karaan banamnaan ni galtan amma karaan banamee jennaan torbee kana keessa iyyuu galuu dandeessan akka dubbachaa jiranutti akkas jechaa jiru waan ta'eef abshirii si jedha caaltu koo rabbiin si wajjin haa ta'u. Abshir. Suuraa irratti waan barreessaa turtanii har'a galee kana jechaa turte. Ashangulatti boo'insaa hin ergina. Looti dhumaa fi afaan beektanuun kadhannaa godhaa fi malee as jalatti bo'oonuma faayidaan qabu. Innaa akkasuma immoo warroonni suura caaltuu tiktaak irraa fi karaa feesbuukatiin poostii godhaa turtanii kanuma dhagahaati kana booda akka hin goone lubbuu baattanii lubbuu namaarratti lubbuu jirtu irratti du'aan faradina boru rabbiin isin gaafata jechuudha hundi keessanuu kanan isinii dhaamuu barbaada kana sagalee kan johana galchee oltan nagaan baga oltan barishatan baga barishatan sagalee altu na fakkaatee gizeen koomenti godhee naan jaa turanii rikoordiidhamoo kallattiidhaan dubbisaa turtame dhimma kanarratti edaa namoota gurguddaa wajjin gara keessaatti wal mari'achuu turre akka nasiibaa asuman deemuutiin isinirra dhufee rikoordiidhamoo dawwaltanii harkattammoo akkaataa isaa naa ibsame. Akkaataa isaa naa dawwaltee turtee nuti isheedhaaf dawwaluu hin dandeenyu isaan warri mana hidhaa bilbila hin qabanu bilbila girgiddaatiin dawwaltee naa yeroo ishiin dawwaltuun baay'ee wajjin haasaa turre naannoo daqiiqaa 40 waliin haasofnee akkas akkasiidha jedhee itti himee obboleessa ishiitti illee akkasuma wal qunnamsiifnee asii obboleessi ishii boo'ichaafuu karaa itti dubbatu dhabe jechuudha hin duute jedhanii feesbuuka irrattis karaa keessatiin namni nutti ergee akkasitti maatiin hundi rabbashamnee jirra. Maalidha jedhee obboleessi boo'ichaafuu akka itti dubbatu dhabee achi booda namoonnis akka miidiyaa irratti beekanuuf jedhee nanis sagalee waraabe namoonni baay'een isaanii karaa keessaa caaltuun maal taatee hin duute maalidha jedhanii karaa keessaa shirra. Namni amma dubbataa jiru kun simboodha. Ana simboodha. Okay simboo gabaabdumatti waa'een siidhaamuu barbaada. Qaama mootummaatti wajjin illee dhimma kanarratti eedagaa harka hiisootiin namoota maqaa dhahuun barbaanne biyya alarraa illee taanee wajjin dubbisnu dhimma kanarratti ijoollee kanarratti dubbannee turre hamma dandeessetti inshaallah ijoollee sana akkaataa itti quunnamnuu fi ati irratti wanti godhe foloolee naa deebisi inshaallah namoota sanii wajjin nama ijoollee sababa namicha keessatti du'e sanirratti Abu Sabraddiin maaliif calliftaa akkana jaanii ijoolleen keessan yeroo dugdina barreessan wallahi feesaalee suffannee dubbannee garuu ajandaa fi jireenya kun fuudhee irraa sochochiisa ammoo nama gartee dhimma kanatti yeroo dheeraa Mubaarak Gusammaa caalaa nama waan kanarratti dalaguu ture akka Mubaarak illee sagaleen isaa hunda dhagamtu nama godhaa ture keessaa fi namni sun biyya alaa jira nama yeroo hedduu irratti dalaguu namni hundi ni beekaa Muniir Abubakar Jaama isaa sanii wajjin irratti mari'annee ture sa'aa dheertuudhaaf gara keessootiin hanga gartee matti maraatanii lakki nagaa qabdii jedheen sagalee dhumammaa kana akkasumatti dadhagahanii ishiinis itti haasoftee saantimni booda addaan citee ishii deebisee argachuu hin danda'u kan ishiitu addaan citee bakka akkasitti wanta jettee garuu nagaa ishiiti maalumaafuu amma galata rabbi warrootuma suuraa ishii olii gadi oofanii duute jedhanii nama naasisan namoonni baay'een kan kufan illee jiru dhugaa rabbii dubbachuuf jechuudha. Na baay'ee nama barbaadachuuf bara wallahi irra hedduu namni ammaan tana akka nama siyaatu bisiiru